Fifth too bright. Akkasitti mana barnootaa dhaqxu taanaani mana barnootaa hin dhaqina. Nan yaadadha yeroon kutaa torbaffaa baradhu tokkoffaa ba'uudhaaf waan hin goone hin qabu. Yeroo 8 akkas ture jechuudha. Garuu tasuma naan milkoomne dogongora guddaan dogongoreetu jira. Ergasii kutaa 9ffaatti hin darbe. Kutaa 9ffaa irraa amma kutaa 12ffaatti garuu dogongora sana sirreeffachuudhaan hamma xumuraatti qabxee koo fooyyessuu danda'eera. Fooyyessee garuu sadarkaa mana barnootaatti 9 kaasee amma kutaa 12ffaa tokkoffaa ba'eera. Galata Rabbi. Isinis dogongora tokkittii kana sirreessuudhaan akkamittiin daree qormaataa keessatti qabxii keessan fooyyessuu dandeessu. Xumurattis yeroo baay'ee rakkisaa ta'e kana keessatti akkamittiin yuunivarsiitii darbuu dandeessu kan jedhu waliin ilaalla. Dubbii keenya irratti yuunivarsiitii qormaata biyyaalessaa kan hin fuudhe bara darbe 2016. Qabxii baay'ee gaarii ta'e qormaata biyyaalessaattis galmeesseera. Alhamdulillah garuu barattoonni baay'ee yeroo kufan kanatti rakkoon guddaan nu keessatti uumamu maalidha? Nutis akkamittiin iyyuu kana fooyyessuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkuma siin jedhe jalqaba gaafa mana barnootaa seenu kutaa torbaffaa irratti mana barumsaa addaan kuteen ture. Ijaatee mana barumsaatti kutaa torbaffaatti dhaqan itti deebi'e. Erga itti deebi'ee booda tokkoffaan ba'a jedhee yaadan qaba. Garuu tasuma naa milkaa'uu hin dandeenye. Rakkoon guddaan maal ture isinitti fakkaate? Nan dubbisa akka barataa kamiittuu garuu gaafa daree qormaataa ga'u ofitti amanamummaa hin qabu. Sababa kana akkuma isin beektanu axareeraa waan jedhamtu jirti. Axareeraa yookaan yaadannoo gabaabduu sana barreeffadheen daree qormaataa seena. Gaafa daree qormaataa seenu ija barsiisaa laalladheen deebii irraa fuudha jechuudha. Laala wanti achirratti barreessu sun guutummaatti maalirra jira? Gaaffii qormaataa irra jira. Kana jechuun bakka barsiisaan nutti hime sirriitti nan dubbisa. Waan an sirriitti dubbise sana waraqaa irratti nan qabadha. Waan in silaa sammuutti qabachuu qabu dhiiseen waraqaa irratti qabadhee dhaqa jechuudha. That's my error. Dogongorri guddaan an qabu sana ture. Kanaafiyyuu guyyaa tokko naan mijatu jechuun jedhamti yeroo tokko barsiisaan sin yaannetti sunitti dhufa. Barsiisaa baay'ee akkaataa sin yaanne sinitti dhufee sin dogongorsa. Akkaataa akkasin qormaata sana haattanuufis yookaan immoo akkasin axareeraa sana yookaan yaadannoo gabaabduu sana laaltanuuf barsiisaan hundi siniif hin eeyyamu. Barsiisaa akkasii gaafa sin mudatee beeku sin aarseen beeku meedhiisa. Hundaafuu barsiisaan akkasii gaafa na mudatu qabxiin kan koo achiin ganna ilaa bu'a jechuudha. Kanaaf konsiistansii yookaan bifa dhaabbataa ta'een qabxiin koo wallaan ka'u. Xumurarratti lammaffaan bahe jechuun tokkoffaa ba'uudhaaf yaadni yaade sun naan milkaa'ee nafee jechuudha. 8ffaa irrattis akkasumatti ni yaade. Akkasitti waan hin yaadeef gaafa kutaa 8ffaa ga'ee jedhu maaliin godhe isinitti fakkaate? Axareeraa sirriitti hin baasu jalqabe. Kana jechuun yaadannoo gaggabaabduu sana jechuudha. Yaadannoo gaggabaabduu sana baaseen maalan godha jechuudha? Kallattiidhaan akkuma yeroo bara darbee fudheen daree qormaataa seena. Barataan utuu ofii isaatiin waraqaa tokko utuu fudhatiin qalama isaa qofa fudhatee daree qormaataa irratti taa'e akkam natti tola ture. Garuu hin danda'u ture. Jechuun akka waan hin danda'amne itti yaada. Kanaaf jecha maalan godha daree qormaataa gaafan seenu ammas axareeraa kan koo fudhadheen seena jechuudha. Garuu naan milkoomne. 8ffaa irratti ammas lammaffaan bahe. Gaafa kutaa 9 ga'ee jedhu waan tokko waadaa ofiif gale. Inni waadaa ofiif gale kun amma maalidha? Daree qormaataa keessa taa'e tasumayyuu deebii qormaataa ofii kan kootiis yaadannoo gabaabaa yookaan axareeraa baafadhee daree qormaataa tasuma seenuu hin qabu. Inni lammaffaan nama kamiiniyyuu gaafachuu hin qabu. Guutummaatti amma hin danda'e alarra taa'ee dubbisuu hin qabu. Yoo barsiisaan akka barbaadan hataa waan barbaadan godhaa jedhee gadi ba'eyyuu an tasumaan godhu jedheen ofii kootii waadaa gale. Kana booda waadaa kana eeguuf jecha lammata itti jabaadheen dubbisuu jalqabe. Jabaadhee gaafa dubbisuu jalqabu dubbisee ka'ee nan barreessa. Jechuun akka naaf galuu fi bifa mataa kan kootiitiif bifa anaaf galuu danda'uun barreessuu nan jalqabe. Garuu waan hin barreesse sana tasumaa fudhadhee daree qormaataa hin seenu. Daree qormaataa fuudhee seena taanaan waadaan kan koo cabeera jedhee waan hin yaaduuf jechuudha. Kanaan booda bifa kanaan itti fufe. Yeroo qormaataatu ga'e. Yeroon qormaataa gaafa ga'u torbaniin hin dursee dubbisuu jalqaba. Sirriittan dubbisa. Bakka barsiisaan nuun jedhe sana sirriitti irra deddeebi'ee dubbisa. Ergan sirriitti dubbiseetii booda qabachuun jalqabe. Isan qabadhe sana irra deddeebi'ee akkan daree qormaataa seenii axareeraan laalle yookaan yaadannoo gabaabaa kana hin laalle waan hin beekuuf jecha yaadachuu nan danda'a jechuudha. Kanaan booda daree kutaa 9ffaa gaafan seenee jedhu dhuguman siniin jedha. Qabxiin kan koo dachaa isan kutaa 8 yeroo afaan Oromootiin baradhu caala naaf fooyya'e. Qabxii ajaa'ibaan fide. Qabxii gadaanaa akka kutaa haayiskuulii irratti 97 tuqaa ta'een fide. Sanaa yaadadhu naannoo akkasiiti jechuudha. Jechuun 97 galeera jechuudha. Yeroo kanaan durii naannoo kana ga'uu nan dadhabe. Baay'ee ulfaata ture. Amma garuu 97 fidee akka mana barnootaatti tokkoffaan bahe. Kanaan booda kutaa 10ffaa gaafan ga'u baay'ee natti tole jechuudha. Jechuun muuxannoochi dhufeera amma kana na yaaddessu jechuudha. Kanaafuu wanta gochuu qabu alana daree qormaataa keessa taa'ee tasumayyuu qormaata hatu dadhabuudha. Akkuma isin jedhe daree qormaataa keessa taa'ee yoo barsiisaan akka barbaadan hataa jedhee gadi ba'eyyuu
Ana akkan inni ofitti himuu jalqabe jechuudha. Kanaan booda qabxiin ofii isaatiin ol kaanaa dhufe jechuudha. Kutaa 10ffaa yeroo ga'u 99.1 fide. Daree nama tokko sin gaafadhu inni kan biraan immoo qormaata isa akkasittiin ilaalu daftararraa kitaabarraa waan tokko hatuudhaaf yaalu jechuudha. Sababa kanaatiif jecha gaafa mana taa'u sirriitti hin dubbisa jechuudha. Duris sirriitti hin dubbisan ture. Garaagarummaan gidduu kanaa jiru garuu ofitti amanamummaa mataa kootiin qabadhee seena. Deebisuun qaba kan jedhu sana qabadheen seena jechuudha. Kanaafuu isinis kana yoo fooyyessitan ta'uu danda'a jechuudha. Inni ergan kutaa 10 ga'es kutaa 12 ga'es bifa kanaan hin xumure jechuudha. Kutaa 12ffaa irratti immoo chaalenjii guddaa isaa mudatee ture. Kutaa 11 yeroo ga'e kutaa 12 geenyu kutaa 12tti darbuuf jennu chaalenjii guddaa isaa ture. Chaalenjii kana akkaataan itti darbe viidiyoo biraa irratti akkamittiin akka ta'e isiniif hojjedha. Hundaafuu yeroo mana barnootaa seentanu tokkoffaa mana barnootaa keessatti ofitti amanamummaa hubachuudhaaf ofitti amanamummaa horachuudhaaf dandeettii barnootaa kan saayinsii qofatu hin taane hojjettanii waan tokko milkeessuu danda'u horachuu barbaachisaadha jechuudha. Dandeettii kana horachuudhaaf immoo daree qormaataa keessatti ofii keessaniin of dandeessanii hojjechuu akka dandeessan ofitti himuun dirqamadha. Isa kana ofitti himtanii achi geessanii jennaan darbuun hojjechuun baay'ee salphaata jechuudha. Akkuma isin jedhe an bara 2016 bara darbee kan hin qorame barattoonni paannoo parsantaa 94.6 akkas jechuudha ni kufanii barattoota 5.4 waan akkasiidha kanneen darban jechuudha. Barattoota darban sana qofatu hin taane qabxii baay'ee bareedaa ta'e hojjedhee alhamdulillah mana barumsaa yuunivarsiitii darbeera jechuudha. Baay'ee agas mara waan ulfaatu miti. Garuu inni guddaan qormaata irratti hatuu dhabuun nama biraarraa laaluu dhabuun axareeraa gaafachuu dhabuun utuu dubbistanuu jechuudha. Inni kun baay'ee wanta fooyyessuu qabdanuu fi waan irratti hojjechuu qabdanuu jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. Yaada keessan komentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo kan koo laayik godhaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa chaanalii keenya subscribe godhaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.